Marre miti doctor lugu No, alkan. attack nama. Apaan keen banii ibsaan no gatai. Bakka baratoo ragaa bakka. Oi nagifadu. Wajiran Abadu mati ibsaan no mati abadu. Haati maal waan taateef baddu wali qabdee na arrabsite haati waan jettee ne anta mana keetti maan siloon kun antanii dhimma xaraw eenyuati ani pizza burgeri miti haatina qalabdee geema maatii ama meeshaa sarreetu ifaat kadasa Oyana ifa. Mati. Na mali beita ibsai. Ibsa. maatii jee fakkeessee bu'aa Waan barbaadde tikeetta siifuu muroo baleessa jira kaleessa nu arrabsaa bee as masaay Wanu ibsai mali beita. Mana makiitu guurame malee jechuudha. Mallaqni akkaawunti kiyyarratti walitti qabame si galee ibsa. Okay. Waan hubatuu qabdan. Sini galee amma ani shari'aan na biratti zaahira. Manni makii hin baname mallaqni narratti guurame makiin homaa gastii mure qofa ergite malee mallaqa guutuu yoo ga'es yoo bades hattuudhaan si galee mi ibsaye wanni sii fi hordoftoota keetiif namoota birallee adda bayuu qabu waan tokko jira wanni ummanni kenna hin hubanne ummata dhageeffadha isin obbolaa lamaan ijoollee biyya tokkooti ani wal isin nyaachisuu hin barbaadu ani ilma adeeraa keessan isin tiruudha isin galee mi wanni ifa galuu qabu obbolaan tiruu fi ilmi adeeraa garagara ibsa mallaqni akkaawuntii kiyyarratti gale akkasuma akkasii maqaa keetilee jedhama akkaawuntii kiyyarra kennamne ibsa Galeja. osoma makiin kagastii kana hin muranne akka manni kiyya murate itti gaafatamaan doolaara 1500 manni murate kana eenyu itti gaafatamaan anami eega akkaawuntii kiyyarra walitti qabaa jirani ana beek Doctor. kanaafi amma waan an addasii baasa Pointi lama. mallaqni afachuga wanni ifa sii ta'uu qabu mallaqa makiin hin hirmaachiftee nama walitti qabdee akkaawuntii asirratti irratti haa guuramu jedhamee akkaawuntii kiyya irratti guurame si galee miti karaa mallaqni kun yoo bade yoo tismiimi walitti dabalannee hanne malee yookaan mallaqa kana yoo hatames ana kan itti cubbamu si galee miti kanaafi makillee karama kanaan hubadhu obboleettiteeti intala dhalaa fi wannoo jedhu Anama gaafii biraatti akka firaan qabu. suuta fitnaa Gaafii takka firaan qaban gaafii akka dhuunfatti maakiraa qabu sin qabani. Gaafiin qabu gaafii maallaqa uummataati. Ammas irra deebi'ee qaccimseetiin gaafadha. Dhugaan siin jaa dooktaraan. Iftoomina keetiif taatee akkasitti daabteellee hin cinqin. Wanni nuti tokkoffatti gaafachuu jiru maallaqa miliyoona sadii fi 700 maarreen sheekaratti seeni. miliyoona 3 fi 700 993 fi 682. Okay, maallaqni kun riisiitiin takka. Isinirraa seene waan ta'eef riisiitii takka achi seene osoo hin ta'in. Lammaffaa immoo giiftiin kan nu barbaadu. Viidiyoon illee waliin godhan poostumatti feesbuuka keessatti godhan feesbuuka keenya egaa. Viidiyoo illee as waliin hin cinqin. Lammaffaa immoo giiftii itti withdraw gootan osoo hin ta'in giiftii guyyaa itti gabbu'ee qaba. Guyyaa baalaansii. Guyyaa itti gabbu'ee malee guyyaa itti withdraw goote waan feetu withdraw godhuu dandeessa. Feetu 3,000 feetu 4,000 kana peepaalitti qayyarachuu kan dandeessu. Akkana godha. Kan nuti gaafachaa jiru kan. Akkana gootan sanillee sunillee rakkoo miti. Gaafa duraa miliyoona 2.5 miliyoona 2.7 waan akkasii guurame poostiin hin jira barbaada amma nuti kirikiraman barbaanne malee risiitiin poostiin hin jira. Giiftiin baay'inni miliyoona illee poostiin hin jira. Anaa miti ustaazni Ameerikaa jiru sunu poostii godhan dhugaa dubbachuu ta'e. Feesbuuk irra jira bara. Wanni hundi feesbuuk irra jira bara. Amma ummata wanni ifa goone kuni giiftii achirra jiru san giiftii achirra jiru feesbuuk irra jiru sanii fi miliyoona 3,700 wayii kana amma walitti edata namni yoo nama meeqa walitti edata si galee miti no problem feesbuuk irra jira bara feesbuuk jala sarchi godhi ummata argee jedhi sarchi godhi hin jira ustaaz Hamzaa Naasir jala jira isaan waan biyya keessa jiranii fi keessan gaafixuu dandeettan si galee miti ana jala jira ani yeroo ibsa kennu tiktookii kiyya akka gubatu waan hin barbaanneef ka ummata shirkaa ka ummata harargee every gargaarsa irratti hirmaadhe risiitii tokkoon jiru tokkoon feesbuuk yeroo risiita wal argitu risiita 10,000 oltu jira si galee dhaqi
barreeffama ummata Harargee jedhu sarchi godhi jedhee barfixuu hin danda'a dubbii barbaade. Mileenni haga guurame ilillii wajjin jiraachi jala walitti eda'uudha. Doolaaratti jijjiiruudha. Birri Itoophiyaa kanatti jijjiiruudha. Kana keessatti yoo tirfii ka warri hawaalaa fudhatu yoo murame anatu mallaqa kana nyaatee hin jira jira baran mallee. Even ka baankii, even ka tiraansfarii, even ka warri ergu argatu ofii dandeenya ibsa. Hin kafallee yoo idan irra jira 72,000 sigalee miibar. Kana baran wanni wanna miti. Ida maali beektaa ammallee tokkoffaa wanni xiqqashuu ati amala kiyya baratuu dadhabe. Kan nama ilmoo miskiina argite ilmoo yatiima quwannoo akka ilmoo miskiinatti namarraa of eegan. Nama kana hunda naa ol beekaa naa ol haftaami jedhee akkatti ofirraa of eegan. Waggaa meeqaasirra wanni jiruuf wanni asliin baalaga jedhuuf wanni biraa wanni attaakitti na godhu jiru. Gargaarsa dhaami ka waggaa 100 darbee yoo fidinaan jette ani bar nama gaafa galmoo deena mucaawii as jira 500 na nyaata jedhee ijoolleen guutuun na waraanu osoo na barbaadu 120 gisee an fidee fidha gugaggabe as keessatti 500 bar jinee 500 doolaara 10 na nyaata jedhee tokkummaa kanatti osoo na himatee namni hundi akkamiin mallaqa mucaa miilli muramee nyaata jedhanii na barbaadan 120 gisee an keessa zubaalaa kana fidee dhaquuf an quban qabu waan inni masan sigare uf eeyda haqa namaa kana tokkoffaa si nyaata lammaffaa namni kun amanatti kennate amaanaadha amaanaa karatti nyaatan galmaan gayan ammaat waan naa gootu akka gaafii hawaasni gaafatu sagaleen qabne sagalee taatee tokkotti maallaqni biyya gahe ka ummata bira gahe ustaadni himaniiru kan mootuu giiftii walitti guurame yoo barbaachisaa ta'e guyyaa guurame san screenshot godhe karruwaanillee jira haarawatti risiitii ustaadatti erginee wajji hunda isaa irra deebisaan boru ganama isinii maxxansa isin walitti eda'achuun namni hundi nu amanu miti mileenan nu amana mileenan nu shakka warri nu shakku shakkii fi bayaanfatuu fatabayyanu jedha warri nu amanus dhugaa irratti amanne jedhee itti fufuudha kanuma nuti gara rabbi nutti beekuun akka rabbi nutti beekuutti nuti wallahi ililiin takka yoo itti miidhamne malee waan wanni wal fakkaatu asirratti wanni hubachuu qabdan ammallee ibsaa wanni hubachuu qabdan iyyi tabayanii fi amma bakka xiqqoo namni kenna taradda'uu dhabe ani miidiyaa kana haasare deemu jira waa tokko ammallee wanni atillee hubachuu qabdu hordoftoonni keetiif namni birallee hubatuu qaban bakka ibsaan iyya ba'utu jira bakka ibsaan iyyeetiniin namni birmatuuf jira. Sigaleemi naannoo atiitti waa taate sanitti namni firra beekaa anatu beekaa jedhee yoo ani iyyee ati iyyeenatti baata sirrii miti sirnallee miti rakkoo ganda keetiisitu beeka waan ta'eef amma bakkeen namni itti wallaale kan. Har'aan uffannaa waan firii dubbattanii jirtanii. Qoy fixaafi ibsaa kana beekan ibsaa beekan hubachiisu barbaade waan duubaa itti guutan jiraan ibsaa manni ati amma keessa jirtu kun yoo gubate ati iyyitet ollaan sii birmata. Okay, sirraan gabbaa. Amma nuti wanni hubachuu dadhabnee afaan namaa buunee fi rakkoo uummataa kana dubbatte kan biraa dhufe rakkoon kun makkiin ilaallatuu jedhe gaafa uummata shirkaa uummanni sun naannoo kenna an dubbanne. Rakkoon sun uummata asliin baala gedhaa asirraa nama rasaan laallatu jedhe. Kanarratti nuti borus iftaanis bakka hirmaachuu qabnutti hin hirmaanna bakka iyyuu qabnutti hin iyyina abbaan barbaade bakka barbaaden uummata isaa bira dhaabbata ka dhufeen wajjin hirmaatas galata qaba ka hirmaatuu baatas namni nuti kennan hin jiru waan ta'eef galata qaba warri nu gaafatus galata qaba warri mootu nu deeggarus nu arrabsuun isaaniitu thank you so much galatooma gaafii addaa wanni si sirreetinu jira kana dhala waa'ee birrii keessaa bahi wanni si sirreetinu jira wanni isin miineen yaa wanni nu sirreessitan yoo jiraate maallaqni hafe uummata biraan akka dafamee ga'uuf maal akka godhuu qabu sheeticha gargaaraa sheeticha bira dhaabbadha.
nuti wani barbaannu kana. Karaa miidiyaa kanarraa wanti si sirratti jira. Waliin goona. Karaa miidiyaatiin yeroo gaaffiin uummataa isinitti dhiyaatetti namni dirqama deebisuudha qaba waan ta'eef akka hinaaffaa fi akka waan biratti akka hin fudhanne namuutu beekuu danda'u qaba. Kanumaa fi lammaffaa immoo maallaqni guuramee maallaqa keessaa ba'e jettanii paarlamaan dimokiraasii ta'uu qaba tiktoo gubbaa paarlamaa Itoophiyaa ta'uu qaba. Mana keessanitti dhufnee jirra feetan yoo nuti amma waan isin hin taane dubbanne gannu darbitan ifa eegata haasonna kanas ni beekna. Wanni nuti bakka qopheeffannee bakka sanitti koottaa isaa banu godhaa isin hin jennuu fi akka namni gaafii fadhe isin gaafata. Amma eenyu asitti isin gaafata qabdanii ganna darbitan. Laa. Sindar wallahi gaafa paarlamaa Itoophiyaa jedhu wajjin mataa tira bara. Wallahi sindar. Ibsa amma mee obsiyaasli ibsa. Ni dhageessami. Obboleessa kiyya gaafii feete gaafachuu dandeessa. Akkitti gaafachuu sitti akkana siraa tokkotti akkuma hawaasaatitti. Wanni ati godhuu qabdu yeroo rakkoo takka hawaasarra gahee ijoolleen tun irraan geessee yeroo hubatte nu hundi konneektii walii qabna. Bilbila walii qabna, miseenjera walii qabna, wal mariidhaan yoo waan kana rakkoon jiraattee rakkoo agarte gabbaatee dubbachuu dandeessa ibsaa keenya. Ammoo kanarraa hafe ati obboleessa keenya obboleeyyan keenyaaf gargaarsu kun godhame kalee teessee mana kee bantee ijoolleen tun maallaqa nyaattee jirti. Ganaa gargaarsa tokkoon godhina dukkaana tahee jira tiktookiin jettee akkasitti maqaa wal xiqqeessuun gaarii miti if eeggadhu. Ati immoo hawaasa dura buutee deemuu dandeessa. Hawaasni leensi jala deema waan ta'eef waan alagaan nutti qabu akka nufitti hin qabne. Ammas maakiin eenyurrallee xiqqoodha dhaggeeffadha. Maakiidha yeroo hunda mormaa gootanii xiqqeessuudhaaf micoota irra duulaalullee dhiisaa obboleettii teenya tanurra xiqqooti bakka dhiirti guddaan hayyuun bu'ee dhimma kana laafannata fudhachuu qabu tanurra xiqqooti fudhattee godhuu jirti. Galataatu isiin mala hamilee sii cabsaa oolu nama isiirra gurguddaatiin qeeqsiftanii yookaan irra dalaguu dhiisaa mitiyyoo tana dhugaa rabbi maakiin akka isin obboleettiin naa obboleettiin. Ani maatii qofa gaafate qoy maallaqa kana doktara wajji guuranii niisi. Jecha fokkotaan fayyadamin dukkaana ta'e shaqata ta'e jettee waan hin taane jeensirraan fakkaatu. Amma Nasrichoo carraa. Fuulduraaf irraa laalladhu siin jechuun barbaada akka obboleessa tokkotti dibbee agartee miti namnummaan fadhetu mutumuu qabdu ibsa akka hayyuu. Baatii duran viidiyoo gallakkise maallaqni laata gaafate hawwaasa ta'e bachaa jirra. Bakka thank you so much. Warsuma barkuun gorsa obbolummaati malee lolaa miti. Amma eenyu kabira adda Rashida gaafii qabda. Galatoomina walla qoqeetii fi iddoo takka jiraadha. Ibsa raayin gaafii qaba. Ibsaan mana isaa. No. Waa'ee ka'e kanarratti. Dhiifama gaatii isa akka nuti feene godhu. Adda Rashidaati maali beektaa? An akka namni gasti. Abba Rashida mana nan banaa kottu mooda isaa bagaafe achitti hagam dubbachuu barbaadu irraa dubbadhanis. No. Illee akkam fedhetu nin dubbadha inni nan dhoorku galatoomuti ammoo waan fedhe jechuu ni danda'a. Ati komii guddoo gaafii qabdanii anaaf makirraa carraan kana ka ibsaati miti. Aboo jiraadhaan ka jiraatanirraa gaafii hin qabnu nuti itti fufaa waan itti jirtan kana isiniin jennuun. Abiraa naaban isteeja nan dhoorkini. Ibsa maaliif amma an dhugaa an akkamitti no afaan waliin dabarruudhaan saganaa easy waan takkin gaafatin ibsaadha gaafii miti jarana dhaamsaatii usaa nama dhaggeeffadhaamee bulaan qabu tanirra mana gubantan wahalle wal keessa oofuu dhiisaa nama isin barbaadan kallattiin yoo jiraate itti kallattiidhaan himadha. Akhabiraa muciyyoo xiqqashoo tanaa Rabbiin haa guddisu hanga guddatteerra umrii isii Rabbi haa dheeressu aylii amma qabdu tanarra dachaa Rabbi haa kennuu fi humna isiin hawaasaaf ganna qujjirtu kana nam tokkolleen akkam booreessine mana gubantee safuu eeggachaa deemi an kanan siin jaa ibsa galatoom.